Jalqabarratti galatooma jechuu barbaannu obboleettii keenya Malkaamnesh Asfaawuraanii waraqaa galataa kana barsiisaa Faarsaa Kootee Malkaamnesh Asfaawu obboleettii keenya boontuu
hunda isaanii kallattii garaa garaan dadhabbii humna isaanii turuun fi waan baay'eedhaan dura dhaabachaa kan turanidha. Waaqayyo isaan eebbisu jecha boontuu hunda isaanii as ba'uudhaani waraqaa galataa bara inni kan biraan ijoollee kana wajjin dadhabbii guddaa dadhabuudhaani akka kanatti akka isaan bareedanii akkasumas immoo qophii garaa garaa akka isaan saba kanaaf dhiyeessanii fi obboleessuun bira dhaabachaa ture Taarraqany Daggafaa ta'a as ba'uudhaan. Taarraqany Daggafaa. Iddaan suuraanii obboleettii keenya Leensaa Fiqiruu as ba'uudhaan fudhatti. Leensaa Fiqiruu. Waggaa guddaa isaanii eebbisu ammas ittaanuudhaanii obboleessa keenya kominikeetas ta'u akkuma beektanii ijoolleen kunis kan beekanii barsiisaan isaanii kan ta'e akkasuma wantoota garaa garaatiin kan bira dhaabbachaa jiru duras bira dhaabbachaa ture ammas as ba'uudhaanii waraqaa galataa kana fudhataa kominikeetas ta'u. Kominikeetas ta'u. Inni kan biraan obboleessa keenya Dinqaa Barraa innis qophii garaa garaa hojjechiisuudhaan ijoollee kana bira dhaabachaa kan turedha. Dinqaa Barraa. Ammas itti fufuudhaan obboleessa keenya Malkaamuu Kibroo innis wanta garaa garaadhaan qophii garaa garaa qopheessuudhaan akkas ijoollee shaakalchiisuudhaan kan bira dhaabbachaa ture isaa innis as ba'uudhaan fudhataa jiru. Malkaamuu Kibroo. Kan biraan obboleessa keenya Firaa'oo Fiqiruudha. Innis kallattii garaa garaatiin ijoollee kana wajjin kan dadhabaa ture. Kanaaf innis as ba'uudhaan yeroo itti waraqaa kana fudhatu ta'a. Firaa'oo Fiqiruu. Firaa'oo Fiqiruu. Waaqayyo siyaasatti. Waaqayyo siyaasatti. Waaqayyo siyaasatti. Oleh Waaqayyo guddaa sana eebbisuu ammas itti fufuudhaan obboleessa keenya Siisaa Itti Masgeen dhugaa gochuudhaaf yoo ta'e yeroo isaa baay'ee iddoo kanatti aarsaa gochuudhaan gartuutuma warra kana du'aa guutaan waaree boodas qophii itti fufee jira. Isaanis jiru isaanis kan shaakalchiisaa ture. Ammas immoo nuti dhaabatee kan jiru guddaa kan jaallatu asoo ammas itti fufuudhaan haadha keenya Tigistuu Geetaachoo ijoolleen isaaniis akkuma kana iddoo kanatti wantoota garaa garaa fi nu bira dhaabachaa turanii isaanis immoo hamma yoonaatti nu bukkee kan dhaabbachaa jiranna kanaatiif as ba'uudhaan waraqaa galataa kana fudhatu jechuudha. Tigistuu Geetaachoo. Aadde Tigistuu Geetaachoo. Thank you.
Waaqayyo isaan eebbisuutti jenna. Kan biraani horiiwwan waldaa kana keessa jiran keessaati horiin dargaggootaa tumsa garaagaraa ayyaana mucoolee kana sababeeffachuudhaan kan taasisaa turan ta'uu isaanii beekamaadha. Kanumarraan obboleessi keenya Malkaamuu Tumuroo horii dargaggootaa bakka bu'uuraan dhufee waraqaa galataa kana fudhatan jiru. Ini kan berani, korea soli waldaa keenya haala garaagaraatiin tumsa garaagaraa gochuudhaan wantoota nuti gaafannu yeroodhaan deebiitti mul'atanii bubuqqee kan dhaabatanii galatoomaatti jechuu barbaadna. Kanaatiifis taareen as bahee isaanitti nuuf laataa jechuudha. Bakka bu'uuraan barsiisaan baay'ee Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Barsiisaa fa'aa gara iddoo isaaniitti yeroo kanatti mucooliin gartuu sadaffaa yookiin kutaa sadaffaa bakka bu'uudhaanii obboleessa keenya Kaasaawunii fi obboleessa keenya Amaanuel Tsaggaayee kennaa kennuu qabnaa. Kennaa kana kan nuuf kennan Dibooraa Siyuumuu fi kennaa Naasifaa. Gara kanatti duraan dursa Dibooraa Siyuumuu kennaa jirtu gara kanatti waamna. Baay'een isaanii jiru garuu isaan lamaaniif jaalala keenya ibsuuf jenneedha. Galatoowwan. Toleegaa dhuguma akka isaan jedhanii yeroo iddoo dadhabina keenyatti humna nuuf ta'uudhaan nu gargaaraa turanii Waaqayyo isaan eebbisu jecha kadhata xumuraa waliin kadhannaa akkaanii dhaabbanne. Hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo gooftaa bara baraan jiraattu. Sama wajjin buusiin yaa fudhamu ta'a.
Musiibatti qabame kanaaf waaqayyoon galateeffachaa ol kaanee kadhanna. Hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo gooftaa bara baraan jiraattu isa qulqulluu dubbii keetii fi dhoksaawwan qulqullaa'oo keetii waldaa kiristaanaa kee jajjabeessi. Kan fayyisu wangeelli kee biyya lafaatti lallabamee sabni garaa dhuga qabeessaan dhaga'ee akka itti amanu taasisi. Biyya keenya ifa dhugaa keetiin geggeessi. Biyya lafaa kanatti jireenya nagaatii fi jireenya qananii qabu nuuf kenni. Hojii keenya nuuf eebbisi. Jireenya keenyaaf waan barbaachisu guyyuma guyyaatti nuuf kenni. Kennaan si harkaa argannu namoota gargaaruu fi hir'isuuf warra fedha qaban nu taasisi. Manuma mana keenyatti nagaadhaaf jaalalaan nu dandeessi. Ijoollee keenya dhugaa keetti sodaachuu fi akka dubbisnu ati nu gargaari. Warra dhukkubsatanii, warra hiyyoomaniif, warra rakkataniifis yaadi. Amma dhumaatti amantii keenya isa dhugaa qabeessatti cimnee akka jiraannuuf nu gargaari. Haadha wanti nuyi addaan baafnees kadhannu jireenya kana booddee hirmaatu gammachuu bara baraan nu taasisi. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee kadhata keenya nuuf dhaga'i. Ameen. Walii wajjin. Jiraatu maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee Waaqa irra ta'e akkasuma lafa irrattis haa ta'u. Kan nu ga'u keenya irraa nuuf kenni. Yakkaa keenyas nuuf dhiisi. Nus kan akka ifamuma dhiisnu ormaatti nu galchi. Hamaan oolchu malee mootummaan keetii humnis galannis bara baraan. Ameen. Eegumsi afur qulqulluu ammaa kabaraaraatti gadi ba'uu keessanii qolloota keessanii isin wajjiniin ta'ee isin haa eegu. Nagaa Waaqayyootiin deddeebi'a.